Akan tujuh dan Amma mengudul tuh kalau mengudul ada dia. Mengudul, amma tuh dia ada di dulu. karena betul ada dua mana di dalam mana mana ambil pada. Yo, asal sudah ini saya mungkin ala aku kalau dia Ya, boleh itu. Boleh itu. Tadi kan kami tadi kali Jawa mana kan ada. Mana kan ada murah, boleh nama lagi ada murah. Anda tak punya murah. Aku masih inteni share goda saat in kamnu share dafa me share goda please namoni senta share goda dafa sena share share goda dafati share goda share godati dafa saati qabnu rati waan dhaamachuu qabnu sinitti dhaamachuu barbaanna share goda almaan oromoodha share goda mee dafati share goda gamma share innatti muddatu share goda me aga amma share no mana muddatan jiru dhaamsa tattama waan ta'eef share nuuf goda me okay full hawin ko jannata fuula keessan faddat fuula maal dhuffataa jirraati mee share goda dafaati mee share goda mee ha mee okay mee ka raqama 35 okay mee share goda dafaati mee mee ka la ambar 35 sun dhaamsa maaltu jira mee simbira naa barreesse mee wa koomenti jala barreesse waan jiru mee simbira daddafite anillee wama san irraa dubbachuu deema waan simbira jiru naa barreessi okay yalla share goda ye ujolle karjitu bujiran jara jala gore camera fa share goda yo jenne share ngotani Ya aku kamu mulai tahu tahu. Wah, yela matmane. Mereka kafa au bika yati dulu matmane. Ini dah Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo kan azalla tarkan hunda keessaniyyuu share godha namni soddoman jirtan kun share waliif godha atattamaati sa'aatillee qabnu waan ta'eef isinitti dhaammanne deemuudhaafi kanaafuu mee share godha nama fida mee nama dhibba takka yookiin akkas dhibba lama waan dhibba sadi afur akkas dafaa fida sa'aatillee sa'aati miti namni rafeellee jira yeroo waan rakkina nutti ta'eef dhufne kanaafuu mee share godha nama fida dafaame ilmaan Oromoo hedduu takka dararaa keessa jira saniin biraan ammoo haalli nu keessa jiru daran gara rakkootti seenutti jirra waan baay'eetu amma nutti as deemaa jira waan ta'eef sagalee teenya tana illee dabarfachuudhaaf amma dabarfachuu dadhabuuf deemna kanaafuu mee share godha nama fida maal share gootan yaagi nama haga ammaatti nama 20 kanatti dubbannaa yaaki share godhi mee share godhi share godhi please share godha mee abboo akkuma fedhanii nu haa godhaniitti fuula maal lafannaa miti namni 35 kun jecha 35 foo share godheetiin jedhe jechaadha namni amma barbaadamu sen jechaadha lafa qullaa irra dubbachuu irra dubbanneetumaan irraa buuna yaake share godha dafaati mee kaameraa ummata achi garagalchuu hin danda'uti mee def kabalaa fidaa jiru ummata achi garagalchuu kanaati kanaafuu daddafaa share godha mee ani tokkochi waan ta'e haa ta'u malee
Oh, must achi qabi kana achi qabi. Okay, share goda please. Share gootanii jirtanii okay amma jechaadha gara dhaamsa kiyyaatittiin atattama dhaamsa kana jechaadha atattamaan jechaadha hojii irra oolcha walumaa galatti jechaadha viidiyoon as keessaa bahu jechaadha nurratti jechaadha balaa guddaa nurratti fidee jira ilmaan oromoodha jechaadha wareegama barbaachisu jechaadha ofirraa kafala jedheeti maal jechaadha viidiyoo kana seeneetiin isin waraabu jira jechaadha kanaaf maal yoo jettan jechaadha viidiyoon as keessaa bahu hundinuu jechaadha dalagaa isaa dalagee jira jechaadha hundi isaatu viidiyoon as keessaa waraabame dalagaa guddaa dalagee jira garuu ammoo as keessatti nurratti miidhaa guddaa geessee jira jechaadha miidhaan inni fides jechaadha namni keenyas jawaala argadhe jedheetiin jechaadha waan isa baasuu fi waan isa hin baafne osoo addaan hin baafatin jechaadha balaan akka nurra gahu nu goosisee jira jechaadha yaa ilmaan oromoodha please namoonni mana hidhaa keessa jirtan of eeggadhaa akkamitti akkana nu gootan viidiyoon tokko jechaadha viidiyoo sirnaa akkanatti aniin kun jechaadha responsibility ofirraa fudhadheetiin yoo viidiyoo tokko waraabeetiin jedhe jechaadha oomaa rakkoo hin qabu jechaadha garuu ammoo waan nu hunde jechaadha xariqal karjiin kun akka jiruun ballagamee jira ilmaan oromoodha jechaadha kana booda sagaleen keenya hin dhaga'amaaf hin dhaga'amu allahu alam jireenyi jechaadha duraanuu jechaadha hin jirru amma ammoo akka hin jirretti nu awwaaluu deeman jechaadha kanaaf viidiyoo kana sheer nu godha yoo kiyyas bade jechaadha kakaawwanii akka hin banneefin gad bahee dubbataa jira jechaadha ilmaan oromoodha hundi keessanuu jechaadha viidiyoo kana jechaadha kadhumaa ta'uu danda'a jedhee dheengaddas isinii waraabee jira ammas jechaadha viidiyoo kana nama hundaan akka laaf geettan kanaaf rakkoon as keessatti deemaa jiru nama hundaa jechaadha osoo paantiin irraa hin hafini amma nu dhaqqabee hin jiru ambara jechaadha ijoollee ambara dhaqqabeetiin ijoollee biraa dhaqqabee jira jechaadha nama hundaa paantiin osoo hin hafin surree isaa waan qaama isaa irra jiru hundaayyuu irraa baasu jira jechaadha irraa baasanii takka takkaan mootummaan biyya kanaa jechaadha fattasha jira jechaadha bilbila guddaa miti bilbila kashaafa xiqqoo hin bisaa hin jiran kashaafa xiqqoollee akka jirutti warroonni hin dhaga'in warroonni mana hidhaa keessa jirtan warroonni bilbila isin jalaa hin fudhatin akka seeraan na caqaftan maaliif sagaleen keenya ukkaamamuu deemaa jira sagaleen keenya akka ukkaanfamneef kanaafuu waan beeynurraa walii sheer gochuun dirqama nurratti jechaadha kanaaf amma lakkoofsa asirra dhahuu hin danda'u jechaadha ambara sadi jechaadha guyyaa kaleessaa fi dheengadda tara deemaa jiran jechaadha hunda isaatu tara dhaqqabu jiran kanaaf hunda keenyaa waan nu dhaqqabuuf ani qajeela jechaadha wanti ani isinitti himu namichuma bilbila kana naa fideetu na hime jechaadha bilbila keessan dheengaddaati rakkoon keessan rakkoo guddaadha ofii keessanii viidiyoo waraabdanii bilbila takkatti osoo isinitti hinaafin isinirraa guuraa jirani kanaafuu qurxii keessan beekadhaa jedhee natti hime jechaadha akkuma inni jedhe san ammoo tartiibaan nutti dhufu jiran jechaadha walumaa galatti xariiqal karjiin kun ballagamee jira waan dalagnullee dalagne garuu ammoo taafteef hundi isaa ballagamee jira jechaadha bilbilli nuti qabnu kashaafarraa kaasiiti huccuu tantee lama godhattee gabba'uu hin dandeettu obboleessa kiyya dhagaa huccuu lama godhattanii hin baa'uu hin danda'amu feestaalli gurraachi kunis dalagaan isaa dhaabbatee jira jechaadha kaartoona nuti irra ciifnu hunda isaatu bangaaliin gabbaaftee gubaa jirti asii takka takkaan si fattashanii akka gaafa duraani lafa qullattee jechaadha balaaxa qullaa irra ciisaa turre hin yaadattu na fakkaata hundi keessa warroonni mana hidhaa keessa jirtan jechaadha balaaxa qullaa sanitti jechaadha ijoollee deebisanii ijoolleen achi deebitee jirte jechaadha balaaxa qullaa san irratti jechaadha hunda kennaa waan eeggataa jiruuf kanaaf biliis viidiyoo waraabamu viidiyoon kana dura waraabame dalagaa isaa dalagee jira jechaadha ka amma achi ummanni oromoodha viidiyoo asii gabbee sanniin sirritti nuu jabeessa suuraa ijoollee keenya ka as keessa miidhamanii san hunda isaa nuu jabeessa viidiyoo haarawaa akka duraanii jechaadha miidhamaa keenya as keessa waan hin arganneef viidiyoo isin bira jirtu hunda isii suuraa isin bira jirtu isimaan jecha ittiin nu yaadadha isimaan nu soqa maaliif bilbilli hin jiru bilbila hundaa nurraa guuruu jiran jechaadha kana booda sikiriitiin akka malee cimaadha jechaadha meeshaa keenya hundaayyuu bangaaliin akka jiruun gabbaaftee darbaa jirte jechaadha lammaffaa nuti mana hidhaa keessa jirra warroonni ala keessa jirtan rabbii keessa sodaadha namni ati ala keessa jiraatte akka barbaadde ta'uu dandeetta
nuti ammoo dhiibbaan nurra gahu guddaadha jechaadha. Akkuma kun ijoollee koomentii jala dubbisaa jirtanii nama suuraa isaa arganii hin tumanii ijoollee tumuu jiranii anarratti jechaadha waan barbaadaa dhufu jechaadha. Boru waan gaarii ittiin dalagee jechaadha namni kun bilisa hoo ba'e ana rakkoo hin qabu jechaadha. Garuu ammoo namoonni ala keessa jirtan rabbii keessa sodaadha. Yoo nu qarqaartan feestaala kan uffanne kana uffadhaatii baha. Yoo nu qarqaaruu barbaadan feestaala kan uffanne kana uffadhaatii baha. Garuu ammoo suuraa meeq aqlii akkamitu si yaada nuti mana hidhaa kana keessatti akkana dararama suuraa jechaadha mootolee biyya kana tiktookii irratti gaddeebiftanii kun nu fayyadammoo nu miidhaa jirtan maaltu nurra gahaa yaaddanii nuuf yaaddanii yoo nuuf yaaddan akkamitti suuraa akkas gootan lammaffaa viidiyoo as keessaa mana hidhaa keessaa maaltu ulaatumaatiin jecha viidiyoo waraaba bilbilli na harka jiraaf ulaa cabsuudhaaf viidiyoo san hin ballagame viidiyoo an noormaali akkana haasa'u waan irraa haasa'u maal beekan garuu ammoo ulaa mootummaa qabanii distiidhaan wayita qaxaqqaxaman viidiyoo sun jecha ballagamee jira jechaadha. Viidiyoo akkanaa namoonni viidiyoo akkanaa waraabdan irraa of qusadhaa waan nu baasu irraati haa dalagnu miidhamaa keenya as keessaa jechaadha. Kana booda yoo miidhamaa keenya jechaadha gara keessaatiin viidiyoo walii erguu ni dandeenya jechaadha. Garuu sababa viidiyoo saniitiif sababa tiktookii irratti jechaadha suuraa gaddeebistan saniif jawaalli mana hidhaa kana keessa jiru akka jiru sagaleen keenya ukkaanfamee jira walumaa galatti jechaadha. Nuuf yaaduu qabdan dura waan tokko dalaguun jira jechaadha. Sagalee qulqulluu nuuf taatan nu gahan. Suuraa balleessuu maaltu geessa? Suuraa gubuu maaltu geessa? Akkana nu baaftanii mana hidhaa keessa suuraa gubdanii nu baaftanii. Kanaaf yaa saba koo warroonni ala keessa jirtan walumaa galatti wanti badees wanti sirraahee jira viidiyoo isin bira jirtu jabeeffadha. Viidiyoo isin bira jirtu jabeeffadha suuraa isin bira jirtu jabeeffadha sanumaan koomentii akka duraanitti jechaadha itti fufa nuu birmadha jawaala kana jechaadha ka as keessatti nama kana hunda ka as keessa miidhameetiin jedhe gad baasee gamanaa biyya kanaa baasee jechaadha amma gamanaan sun maa bahaa maa sagaleen jaraa kun akkanatti dhagahamaa dirqama walgahii jabaa taa'an jedhan biyya kanatti jechaadha akka namni tokko bilbila mana hidhaa keessatti hin uffanne akka surree lama hin uffanne tishartii lamayyuu akka hin uffanne waan qabu qullaa isaa akka gaafa duraa seene sanitti qullaa isaa bakka ambara qullaa geessaa jedhan jechaadha achi booda akka duraanitti qulqulleessuu deeman kanaaf waan dalagnu irratti of haa eeggannu viidiyoo kana sheer godha namoota beektan jechaadha bilbilli akki bahuun hin jiru bilbilli akkitti bahuun takka hin jiru olsonne koornisii kenne waraqaa keessa kenne bakkiin kaa'in hin jiru jechaadha mataa waliin nu dhukkube waliin nu zoor jawaala jaalatiin sarraa miti sagaleen maan teenna tun akka hin dhokanne jennee hammaama qonne hammaamallee qotanii baasan wallaahi nan amantan hammaamallee wanti mana fincaaniillee qonne bakki ittiin dhossin hin jiru jechaadha amma garri geessinu hin jiru jechaadha ati paantii kan kee keessaa bakki itti dhoffattu jira kana keessa bakki itti dhoffattu jira yoo qullaa si baasan meeshaa kan kee wanti ati fudhattu hin jiru qullaa hoga si baasan bilbilummaa ati baafattu tamme yoo rabbi siim kaardii qullaa si baasa jechaadha siim kaardii sanuu yoo allahu ala kanaaf namoota beektan jechaadha yoo danda'e siim kaardii isaa qofa haa dhoffatu siim kaardii jechaadha yoo rabbi carraa godhee kara biraatiin arganne siim kaardii san irra bitannee itti fayyadamuu dandeenya jechaadha garuu ammoo tartiibaan hunda keenya bira dhufu jiran sagaleen keenya ukkaamamuu deema sagaleen keenya ka ummata biratti jechaadha hangasuu bilbila kanaaf dhagahame amma ukkaamamuu deema dagatamuu deema mana hidhaa kana keessatti lubbuun keenya asii bahuu deema yaa dhiiroo nutti hin callisana warri ala keessa nuu jabaadha warroonni waan akkasii ala keessaallee dalagdan nuu as keessa miidhamaa jiru kana laalaati waan gaarii irratti sagalee nuuf ta'a akka hidhamaa tokkooti jecha hidhamaa tokko jecha feestaalii uffannee jirra feestaalii kana ittiin nuun dhaadadhaa ala keessa bahati ittiin nu soqa feestaalii kana uffatan jedhe garuu ammoo suuraa biyya kana hin balleessina nama dhuunfaa tokkollee yoo ta'e suuraa waan akkasiisan gad deebisuu san dhiisa as keessaa nun baaftan suuraa hin tuqina suuraa isin ala keessaa tuttan nurratti miidhaa geesse kuno qaraa'uu jechaadha feesbuuka kanarra tiiktookii kana ka balaa fide tiiktookii irratti mucaa baadiyaa keessatti jarri dhattee qabde san ni
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujjirra jirtu ilmaan Oromoo. Yaa nagaa qabna alhamdulillah fayyaan qabna. Yaa kana achi wallahi haala jiru as keessa wal qabsiisee jechuudha. Hedduu takka dararaa hamaa seenuuf deemna. Akkasuma duraan sagalee gara jawwaala kanaatiin dhiibbaa isin nurratti gootan jechuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Jechuun gara tiitookitiin suura uummata arabaa jechuudha. Akkasuma suura uummata kanaa jechuudha. Kolleeshiin keenya baay'ee dadhabaadha waan ta'eef dhiifama. Akkasii suuraa isin achirratti namni gad deebisu jechuudha. Namni biraa gad deebisu jecha amma ilmaan Oromoo as keessatti miskiina tumuudhaa fi gara dhiibbaa gara garaa irratti geessutti jirani. Kanaafuu gara tiitookitti illee waan akkasiisan akka irraa dhaabbattan asumaan isin beeksifna. Warri as keessa jirtan illee jechuudha. Keessaawuu warri hidhamtoonni akka kennaa hidhaa keessa jirtanii sagalee teenya duraan akka ajaa'ibatti dabarfachuu turre garuu ammoo amma waan gara garaa dogongora hedduu takka dalagutti jira jechuudha. As keessa manidha kana keessa liibii kanarratti gara yoo agarru jechuudha. Namni akkamitti lubbuu wannootumaa jechuudha. Barriitumaa osoo barrii qaxaaqatu akkamitti liibii waraba. Viidiyoon akkasii viidiyoo miidhaa nurraan ga'u malee viidiyoo furmaata nu hiru miti jechuudha. Kanaafuu warri waan akkasii dalaydanii akka irraa of qusattanii viidiyoo normaalii waraabaa akkasuma ammoo waan wannoo jechuudha. Keessaawuu ammallee karaa tiitookitti warri gara tiitookitiin dhiibbaa nurra geessuuf jirtan yoo nama saba Oromootiif quuqamu taata yoo nama obboleeyyan keessanii quuqamu taata waan akkasii warriif jalaa qabdan illee kaasaa isin jedhe viidiyoo akkasii jechuudha. Viidiyoon akkasii miidhaa hedduu takka nurraan ga'u jira jechuudha. Keessaawuu uummanni araba uummata waa hinaafu jechuudha. Jechuun morkii qabanii waan morkan takka hin dhiisan jechuudha. Keessaawuu warri as keessa jirtanii hin beektan jechuudha. Amala arabaa jechuudha. Namni bira dalgattanii beektanii. Kanaafuu akka sabiyyii waan ta'aniif jecha ammallee uummanni kun uummata garaa nama laafu miti jechuudha. Uummata harma haadhaa osoon horiin guddateedha jechuudha. Rahmata takka namaan qaban jechuudha. Akkasidha waan silaalanii ergadha jedhee invite warri mana hidhaa keessa jirtan yoo jiraatan. Warri mana hidhaa keessa jirtan jechuudha. Warri mana hidhaa keessa jirtan kan amma jalatti liibii nu dhaggeeffatu jirtan kana invite ergadha. Namni mee lakkoofsa tokko barreessaa warra mana hidhaa keessa jirtanii jalatti nu dhaggeeffatu jirtan lakkoofsa tokko ol facaasa. Akkasiiti warri as keessatti illee osoo liibii waraabdanu amma deengadda asirratti agarree jechuudha. Liibii irratti agarree jirra. Asii wacanii inni iyyanii barriituman jechuudha. Barriillee akkasitti dhugaami. Kanaafuu gara silaa danda'ameen sagalee keessan dabarfadha. Gara silaa hin danda'amne ammoo nurratti miidhaan godhina. Jawwaala kana nurraan fuusisina. Jawwaala kana jechuudha. Safnee fi teena safnee akka shabakaadha. Silaanu jechuudha. Jawwaala kana viidiyoo normaalii waraabne akka gidee kennaa nu hin beekna jechuudha. Akka warra barra ta'uu dhabaanne asee tanatti jechuudha. Nagayaan normaala kana waraabbanne turre dura jechuudha. Wallahi jawwaali kun nurraan fuudhamu. Dhiibbaa nuufii teenya ofirratti goonetti amma jawwaala nurraa fuusee rakkoo hagana ga'u kulli biraan nu ga'e gara lubbuu teenya baasutti illee nu dabarsutti jira jechuudha. Uummata kana hin beektan jechuudha. Haga isaan garaa namaa laafanii fi haga isaan garaa namaa laafan jechuudha. Keessaawuu warri mana hidhaa keessa jirtan akka keessa turree fi akka waliin turre illee hin beektan jechuudha. Osoo kanaa beektanii jechuudha akkamitti barrii qaxaaqattanii viidiyoo waraabu. Barriituma akkamitti namni viidiyoo waraabu. Akkana sagaleen akkanatti namni sagalee dabarfata. Waan nama miidhu tokko waan nama miidhu namni addaan baasee beekuu qaba jechuudha. Dura sagalee dabarfadha jechuun dura ati waan si baasu waan si hin baafne tokko beekuu qabda jechuudha. Kanaafuu warri waan akkasii dalaydanii akka lubbuu teenya irratti miidhaan finne akka lubbuu teenya irratti illee miidhaan finne jechuudha. Balaan ammoo mana hidhaa kana keessatti nama tokko dhaqqabe mana hidhaa kana guutuu galaafata jechuudha. Akkas ta'e hundaa beeka jechuudha. Kanaafuu warri waan akkanaa dalaydanii bilis irraa of eegaa yoo naa eeganaafuu jechuudha. Akka tasaa ta'ee rabbi hin baasa. Jawwaala jechuun hin fattashamaa rabbi hin baasa jechuudha. Ka rabbitti qaddaree fudhatama ka rabbitti hin qaddaree nama hafa jechuudha. Warri jawwaalli akka tasaa ta'e isin hafe haala amma ittiin deeman kanaanii dubbiin sodaachisaadha dubbii hamaadha jechuudha akka ajaa'ibatti maaliif duraanii nambara si fattashanii si deebisuu turanii amma ammoo akka nu dhageenyutti nu birallee hin gaamne garuu amma yoo bilbilaan odeeffannoo nu dhageenyu nambara lama wal bira gabbuusanii jechuudha hooshatti gabbuusanii mee falmata mee sagalee ijoollee bilbilii asiin dhageessifnaa lama sagalee ammaa sanii gadi buusanii jechuudha nambara warra jawwaala mana keessatti duraan dhooffatee gabbu'ee achi wal deebi'u akka achitti hin arganne jechuudha sagalee jalaa sirra ol qabnee dhageessifna asi barri tana baasan barri bira naqanii ka barri bira baasan barri tana naqan jechuudha keessa ammoo waan huccuu tan ta'e hundumaayyuu sirraa baasan jechuudha waan takkitti yookiin kun xaqafata shirta qof ka isirratti dhiisan jechuudha kana keessatti ammoo yoo jawwaala xiqqaa dhooffattee baatee jawwaala guddaa ammoo dhooffachuun abadan himan danda'amu jechuudha maaliif hin mul'ata waan ta'eef kanaafuu
warri haga silaa tafshii simbira gahillee ufeegaa shabakaan keenya baay'ee dadhabaadha dhiifama akkasii ufeegaa warri ammoo dalagaa akkasii ka dalaydan taatellee mee warri mana hidhaa keessa jirtan warri mana hidhaa keessa jirtan mee lakkoofsa tokko barreessa amma akkasii wallahi hedduu takka jechuudha hedduu takka wallahi wanni mana kana keessatti hin taamin hin jiru jechuudha namni jawwaala bakkuma kaawudha bee jechuudha amma jechuun jawwaala kana jaalanneeti miti jechuudha wallahi lazim ayyi nafan namni jawwaala kana jaala tokkolleen hin jiru jechuudha garuu sagaleen teen ukkaamamu jechuun as keessatti nu abadan osoo sagaleen teen akkanatti baanee osoo iyyu jiru furmaata namni dhabe gaafa sagalee isaa ukkaamamte akka furmaata hin arganne namni kulli nuun beeka jechuudha ilmaan oromootti illee hagumna asirra baanee iyyu jira malee gaafa viidiyoo kana dhabe namni tokkollee ka dubbatu hin jiru jechuudha keessaa'uu maatiin keenya silaayyuu callisee jira maal akka ta'e hin beeknu maaliif akkana garaa nuti jabaatanii hin beeknu gaafa rakkinnaa walumaan turre gaafa bal'inaa walumaan turre rakkoo keessatti akka kan nu dagatan hin beeku jechuudha garuu haadha abbaan garaa siraa mudatu na hin takkaan garre alaamaa qiyaamattillee akkasii sagaleen keessan maa badee maa achiin baddee ijoolleen kun haalatan mijaa'ee fi waan tokko tokko jechuu dandeessan jechaadha haalli nu mijaa'e tokko hin jiru duraan kiisa gurraacha kana isaaf nu bu'aa jirtan jechaadha amma garuu uqsaman billaa balaaxaa qullaa irra ijoolleen amma jechaadha siim kaardii takkaan baatte na bilbilan jechaadha wallaahi al'aziim hin boota balaaxaa qullaa irra ciisaa jira nama kashaafa takkatti qullaa jira bilbila kanaa irraa kan ka'e balaaxaa irra ciisu jiran jechaadha borunullee jechaadha nu bira gahan borullee nu bira gahan gaafa nu bira gahan nullee balaaxama kana irra ciisne jechaadha ammaaf kun arga kaartooni mooyillee taatu of jala buusaa jira garuu gaafa jarri nu bira geette irraa jalqabee kaartooni walaa michooti walaa feestaalii kunniin hundi jechaadha qabamuu شوفين سنة وانت هارا ويو ربي بالبلا كان جيتشارا جرتي رانو قبيتين جري جيتشارا كان ولتي ديبنو تا جيتشارا يو ولتي سن ديبين جيتشارا فيديو كان جيتشارا هوند كيسانو يو شير غودا سغالين انجرو رامي سغالين وما كو چوندندا ومي